social media irratti deemaa jiru marii gaafii namaa fi sadii kaasanii jiran kabajamtoonni ammoo deebisuun akka bulchiinsaatti dirqama waan ta'eef malee deebisuullee hin barbaanne dhugaa san dubbachuudhaafi magaalaa sabaa sablamman namuu itti jiraachaa jiru magaalaa Dirreedawaati haa jennu sabaa sablamman magaalaa federaalaati muummichi ministeeraa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed gaafa Zuriitiree yookaanis diraayipoortii bika baaburii nasaanii bika dhanaa kajennuun akka afaan sababiraatiin tanaafu achirratti gaafa dhufee haasawa godhee kabajamoo muummichi ministeeraa magaalaan tun akkuma Dirreedawaa xiqqishoo jedhamtee ammaan Dirreedawaa magaalaa beekamaa Nigistii jennaanii tanaafuu sanii wajjin wal qabate akkuma jirutti magaalaan tun Itoophiyaa xiqqoo haa taatu arabaa idalee Itoophiyaa xiqqoo moggaasnee fi jirraa jedhameeti kan deeme rakkoon magaalaa tanaa durirraa eegalanii beekamu gizee jijjiiramni mootummaa yookaanis kantiibaan waggaa 5 takka waggaa 2 wal jijjiiruudhaaf dhihaate rabshaa magaalaa tana keessa ka'uu waan baran amma immoo rabshaan san akka hin taane nutis qabsoo deemnaa duris magaalaan tun Oromoonis xiyya jette Somaaleenis xiyya jee mootummaan federaalaa isin lameenuu hanga mootiin takka kannamtu wanta haati wajji bulchaa sabaa sablan hammadhaati jaamee deebisaan kan name kana kanaafuu waggoota 5 bulchaa jira dachii dabarsinee kanninu dachiin yookaanis tiyya qofaa miti kaabee 500 takka maqaa hadiirootiin jiraatee kaaftaa nama gurguruu miti shunkurtaan taane yookaan dinnichaan taane magaalaa baasnee kuduraa fi muduraa baasnee chirichaaruudhaan magaalaa ka gurguru eenyu ka mallatteessuuf eenyutu mirga naa kanne kaabinee as jirtuuf eenyu mirga kanne mallatteessuudhaaf maaliif haasawaa gurgursiisan hawaasa gurgursiisan hawaasni as jiru jaalalaa fi kabajaa wajji jiraachaa jira Somaalee fi Oromoonis obboleeyyanii kalees wajji turan arraas wajji jiran borullee wajji horan magaalaa tana keessatti ibiddi qabatee ture ni beektan hogguu takka saba Oromootii Somaalee wajji walala hogguu takka saba Oromootii Amaaraa wajji wal fixan hogguu takka saba Oromoo sabni Oromoo nama hammata malee ganama dabree namaas hin miidhu hawaasa takka hawaasni kun wal jaalatee wajji jiraachuu jira kanarraa kan ka'e maalii fi magaalaan abaan tana magaalaa dabarsamtee Somaaleef kannamtee maaliif barbaachise gammachuun obboleeyyan keenyaa gammachuu teenyaa miti heer'iseetti UNESCO irra galmaawee wanni galmaawee heeraa akka heera abbaa gadaan galmeessisanitti obboleeyyan keenya kan Somaaleetiifis kanname UNESCO dha tanaafuu dhugaasni magaalaa tana dhalate obboleessa keenya heer'isee bikka itti kaayannu siidaa odoon tahin kitaaba siidaa fakkaatu waan heer'isee ibsuu danda'u okke harkata rakkoon qabu kun magaalaa gurguruu miti gaafa paarkii maqaa Alii Birraatiin moggaasne obboleeyyan Somaaleen hojii dhiichisanii kan kabajaa turan gaafa galma afran qalloo dirree kubbaa keessatti ijaaramee eebbisanii san gammachuun hojii dhiichisaan turre anaaf naa haa godhamu obboleeyyan keenya kan hojii jiru immoo harkachuun qabu akkasii siin ta'u obboleeyyan warri wal dandeenyii namni biyya takka bulchu rahim as keessa jiru hundaa sabaa sablammanuu haammatee deemuun dirqama isaati ammoo kana warri awwal oofaa jiru warri takka takka aktiivistiin poozitiif ta'anii sooshaal miidiyaa irratti waa'ee Dirreedawaa akkanaa miti jee kan ibsu jirus haa galatooma warri galgal immoo warra faayidaa as dhufanii asirraa nyaatanii dallaalummaa hin dalagnuuti waa'ee dallaalummaatiin namaas hin sodaatu kanaafuu gaafiin isaan gaafatanii jira nuti magaalaan seera qabeessa akka seera qabeessatti haalii tuta wali biraata kan jiru kan gari ammoo butameeti maquma Oromommaatiin butamee haachi ta'ee nama arrabsus ni jira magaalaan hiriirri beekees hin jiru namni hawaasni wal miidhees hin jiru hawaasni nagee haalii gammachuuni wajji jiraachuu jira misooma baadiyyaa dhaqaalala hawaasni sulula hojjechuu jira yoo rakkoon jiraatee rakkoo dhugaasanii jira jaame okay bara amata waggaa 10 dura dachiin kaaree kumshan aadaa galma aadaa Oromoo abbaa gadaa ijaaramu yaani kaaree kumshan kanname jira teelee duuba
obboleen keenya kan Somaaleetiifis kun shantamee jira. Soo kana ijaarrachuu kan danda'u ijaarrachuu ni danda'a ammallee oduu godhuu otoo hin ta'in namu ona fi yoo ijaarrachuu mirga isaa. Sanii haala Guraageefis mana aadaa kanneen obboleen keenya saba biraatiifis kannamee jira. Soo arra kun maaltu adda godha? Waqtiin amma jiru nagaa magaalaa kanaa booyareessuuf jaallataaleen tokkummaa bulchaa deeman booyareessuuf qatii qobaasaa wanni godhu hin jiru wanni kannuus hin jiru yoo ni kannina jenne illee kannuu hin dandeenyu magaalaa federaalaati. Gaafa hawaasni walii galuu didee nuti gaa obboleen keenya wajjin nagaan jiraachuu feenu hawaasa dammanii hin feenu magaalaan tun harka gatti haa baatu yoo jedhame mana marii paarlaamaatu federeeshinii ምክር ቤት murteessuu danda'a. Gaafii hawaasni keenya qabu gaafii sanii miti magaalaan akkamii guddate akkamii misoomti. Tana beeknee warri asirreessa hojii jiru hin dogongorinaa olaantummaan seeraa ni kabajama. Hanga nuti jiru ammoo magaalaa kana yoo borullee hanga dirra jirraa bulchuu jiru kana wajjin wal qabatee hawaasa kana rabbii gaditti nutiitutti amana. Nam takka hawaasni kunis qeensi irraa ta'uu hin qabu. Hawliin dhiibbadha jedhe mootummaa wajji wal dhiibbachuu ni danda'a rakkoo hin qabu. Iyyeef waa takkaan isin hima leenci hogguu waa qabu deemu bineensa dilaa jirami bineensa san keessaa yoo yookaanis waan nyaatu re'ee gaaraatis haa ta'u waan takka gisee arge